dafaa naqaqqaba waanan jedheef natu beeka gaaf tokko toon beekamiin soba adii sobee jechuudha soba adii qulqulluusaa sobee jechuudha soba adii sana isan sobee kanammoo har'a akkatti qayyaru abee gudii kiyyatu natti bakka hin beektu miti funcaan nama sarde kana akkas na sardee jira wanti tokko jechuudha maal taate jechuu dandeessu egaa akkuma beekamu kanaan dura yeroon mana madaamii kana dhufe jechuudha gara waggaa 3 jedhe waggaa 3 booda nan gala gaafan jedhu hin galiini maal goota maaliif galtaa naan jette gaafa isheen akkas naan jettu nu biruma turii asumatti si heerumsiisnaa nuti maatii bal'aadha bakki maatiin abbaa isheefaa baadiyyaa achisitti sargii ajaa'ibaa sii go'aa Awustoraa hafuu eetaniini asumatti Afrikaaniitti jette Afrikaanii warruma akka keessan assoota warra gurraachuma akka keessanii yoo barbaadde warra gurraachuma akka keessanii naan jette jennaan aniin kee lakkii ani abbaa manaa nan qabaa ilmoollee qabaa abbaa manaallee nan qabaan jedhe maaliif yoo jettanii sababiin ani akkas jedhe immoo gizee duraa jechuudha gaafa biyya arabaa deemtanii abbaa manaas qabaa ilmoos qaba jedha naan jedhan jechuudha nagaan daganne nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya guyyaa har'aa jechuudha wanta isinitti himuun dhufe dhugaa isiniin jedha qalbii miti isuma qubna garaati zimji'ama viidiyoo na aggeeffadhaa dhugaa rabbi gaafa waan tokko soban akkamitti akka keessaa bahan nama dhiba jechuudha amma sinumti furmaata naa laattu jedheetaniini simmaatii kootii simmaa mila kootii sin jaallatamtoota koo waan taataniifi yaanni nama 100 jechuudha yaanni nama 100 jechuudha nama amma kana keessa yaada furmaata naa ta'u argachuu nan danda'a jeen itti amana jechuudha innis maalidha akkuma beekamu namni tokko jireenya isaa jijjiirrachuuf gara biyya namaa deema mana namaa deema gaafani biyya kana dhufe jechuudha namootumatu miindaa kee akka daddafanii siilaataniif ji'a ji'aan yookiin immoo ji'a lama lamaan akka isaan dafanii siilaatanii namoonni tokko miindaa kee nu harka kaawwadhu jedhanii miindaa kee yoo ati isaan harka kaawwatte booda isaan si haaluu yookiin immoo si kaaduu danda'u kanaafiyyuu maal jechuu qabda abbaa manaan qabaa ilmoo nan qabaa kanaafuu mucaa kiyya mana barumsaan barsiifachaa jira abbaa manaa kiyya immoo qabeenyan qabu waan ta'eef nan gargaara jettaa yoo akkas jettee aramni ji'a lama yookiin ji'a tokkoon hatattamaan maallaqa keessii kennuu naan jedhan ahaa hayyee akkas dhuguma dhaayisee jedhee dubbittii kana qabadheen dhufe egaa wanti akkuma beekamu naannoo kiyya irra namni biyya arabaa badaa deemee hubannoo isaa maaliif akka deemanillee naan galle jira ture yeroo sana akka amma wanti tokko naa galeeru hin jiru jechuudha achi tole jedhee yaada kana qabadhee dhufee hin irraanfanne egaa waggaa 3 dhufee waggaa 3 jedhee san booda gaafanii nan galanaan jedhu maalumatti galtaa hin galiini nutti toltee jirta bakka ijoolleen kiyya si baranii jiru ijoolleen keenyi akkamitti ijoollee ko akkamiin godhanaan jette innaan biraa fidattu kadama biraa fidattu gaafan jiru la atti ajabtiina yaani nutti toltee jirta naan jette innaani hayye galeen deebi'aa gaafan jiru immoo la galtee hin deebi'in asumatti gaayila dhaabbattaa inni heerumtaa naan jette garuu immoo Sudaanii yookiin immoo assoota Afrikaa kan ta'anii Sudaaniis haa ta'u Itoophiyaa yeroo jedhan Itoophiis haa ta'u jira naan jette isaan jiru maal gootaa gurfaa tokko siilaannaa gurfaan sawaaqa jira shufeerii jechuudha gurfaa sawaaqaatti inni galaa mana jechuun gibbiin galu akka amantii biyya kanaatti dhiirri akka gibbiin galle beektu sababiin isaa yoo dhiirri gibbii galee isaan ijaaba waan akkasii ofirraa fuudhu gibbii isaanii keessatti waan ta'eef sawaaqni yookiin immoo shufeeriin gibbiin ala gala waan ta'eef inni gibbiin ala sana galaa torbanitti isa takka immoo majileessatti aqxee isa argitaa naan jette. Anna aniin kee maalan jedhare lakkii ani abbaa manaa asirraa hin barbaadu abbaa manaa biyyarraa nan qabaa ilmoollee nan qabaa jedhee itti hime jechuudha hin qabda nan qabaa galeetiin dubbiseen dhufaan jedhe haayya tole jennaani isheenin kee achumaanii zimmi jedheetaniini gaafanii gara biyyaa galee deebii abbaa manaa kee ergite argee dhufeen jedhe
Amma har'a maal jettiree akka tasaa waan ta'e tokko lakkoofsa abbaa ammas deebi'een amma bakka naga'e jeen amma galuu barbaade jechuudha. Deebi'ee hojjedhe ammas. Deebi'ee hojjetadhe kalas amma nan galaan jedhe. Gaafa nan galan jedhu lakkoofsa abbaa manaa kee dursiitii nuu kenni. Yoo ati galeen deebi'an jedheera ammas jechuudha. Ammas galee boqonnaa fu'a'ee nan deebi'a jedhee itti himeen jira. Kanaafuu lakkoofsa abbaa manaa kee nuu kenni naan jette niitiin. Ani lakkoofsa abbaa manaa hin qabu. Wayii ilmoo hin qabu. Eessa abbaa koo irraa fideetti kenna. Amma lakkoofsa eenyutti kenna. Abbaan koo bilbila hin qabu. Ilmaan koo bilbila hin qabdu. Baadiyyaadha nuti nama baadiyyaati. Kanaaf amma bilbila anoo silaa singiliidha. Abbaa manaa naqaaqqabaa jechuudha. Soba adii sobeen jechuudha. Soba adii sobee abbaa manaa ton godhatiin ani ilmoo ton godhatiin abbaa manaa godhee ilmoo godhadheen jedhe. Ani badee sobni akkam namarraa fokkisa iyyuu. Waanan jedhu dhabee jechuun waanan jedhu dhabee maalan jedha reega koottaa ga'a ammas soba lammataan soba sinii galee soba lammataan sobee jechuudha. Maal jettee sobdee jedhaa ka. Amma immoo abbaa manaa kiyyaa waliin walitti buune waama xiqqoo tokko gadda birrinaa ergi gaafa inni jedhu hin ergu gaafa jedhu inni immoo bilookii na go'eeraa amma bilbilisaa inni bilook ta'e na ba'uu dideen jedhe. Wallaahi hatta'een jedhe. يويلي أنا ما أقول لك أول أنا بتزوجك هنا أنا ما علمتك في زواج كويس مرة أنا جتك أنا دورة ستي همين توري أبا منا غاري سيف كده سينين جنة أنا دورة نانجت يسموه نتي تقاهر ناسي ألا ما يرموني إب يعني شيمي دا قاني دا جد أما مويتشور مالي فنجر إبتو Eessaan fidareedha abbaa manaa hin qabu yaani lakkoofsa eenyutti kennare yoon galee ishee okachuu barbaadaan maaliif ishee okachuu barbaaddaa jedha. Isaanii hamma nuti fayyaa qabaannee hamma nuti qaamni keenya fayyaa ta'e hojjenne isaan gammachiisuu dandeenyutti gaafa ati xinnoo ishee garaana ciniina jetteyyuu aara galfadhume. Nama ta'i gadi ciisime siiniin jedhan boqadhume siiniin jedhan maaliif jennaani. Isaan amma ati fayyaa qabdu bichatti si jaallatu. Darbee immoo asitti gaa'ila dhaabbadhu shakaalaa mata'ii hafisiin jedhu bara. Dhugaa rabbiin numa nagarrame kiristoosiin numa nagarrame sanuu maal jetti beektu? Fi aamila yeeni Itoophii yookiin immoo Afrikaa fi Suudaanii naan jette assoot semsem anti naan jette bara. Gurraacha akkuma keessaniitu jira. Nan badi gaamaalu. Amma yoo nuti isaanii warra adiitti yoo heerumne waan isaan qaanessinudha amma mee faradaame isinimtummaa isaan qaanessin ammoo maaliif nisheen Itoophii yookiin immoo Suudaanitti maaliif Araban jenne ani nagarrame isuma kanarratti na dinqee nagarrame na dhiisuu didee maaliif Saudii keessaa si argan maaf naan hin jenne Afrikaa assoot seemsee bantii naan jettee bara. Gurraatti akkuma keessanii gurraacha akkuma keessanii Afrikaa yaani Afrikaa jechuun egaan beektu walumaa galatti Yuugaandaa, Keeniyaa, warreen Suudaanii, Itoophiyaa Afrikuma nuun jedhu isa akkasii fi aamila jechuun warra akka keenya hojjetu malee noormaalii nama hojii dhuunfaa qabu yookiin immoo nama hojjetaa mootummaa ta'e nuuf hin malu jechuudha. Akkamumatti dhugaa rabbii isiniin jedha akkamuma sadarkaan taane kanatti nu ilaalti jarri. Mee maaliif sadarkaa keenya gadi buusuu dhugaa rabbii? Nuti koo qimamii madaamiiti mee qimamii madaamee yeroo jennu fooqii kanarra of keenya bara qimamii madaamee yoo jennu yoo of jenyees immoo dhuguma dhawa. Qimamii madha dhugaa rabbii nu duuba waa mi'aawuu hin danda'u bara. Isaanuu manni isaanii jechuudha. Yoo iddoo nuti hin jirre dhugaa rabbii iddoo amma iddoo shakaalaan hin jirre mana shakaalaan hin jirre irraa bishaan dhugi isiniin jedha amma biyya guddatte isiniin jedhame biyya guddatte amiti. Dhugaa waaqayyoon iddoo shakaalaan hin jirre gaafa dhaqe qodaa isaaniitti bishaan dhuguu hin danda'u. Mana isaaniillee ol na tuqa dhugaa kiristoosii na jibbisiisa. Inna akkamitti sadarkaa kanatti samoonni kun akkamittiin sadarkaa keenya gadi butu otuma ta'ee nutu isaanitti heerumnaayi. Kana loglooqqoo muka aduun xiqqoo isheetoo dhahee akkasitti akka gaararraa qayyaraman kana nutu maatti goona zibaalaa dhugaa rabbii nutu zibaalaa kana hin barbaannu nutu dhiira biyya keenyaa barbaanna abba warra jirma fakkaatan dhugaa gooftaa akka qimamii madaamii kan nuti jijjiiramuuf hojjechuuf uumne malee
dhiira isaanii nutti qaalessu sayyuu dhugaa isiniin ja'a. Har'a waa mana garrameetiin dhufe dhugaa waaqayyo kanumaa fi viidiyoo kana namoonni baay'een akka kanas muudachuu danda'ame. Mee dhugaa rabbi koointi jala naa kaa'ame warri wantootni akka kanas muudatee jiru jechuudha. Lafa nagaa naa oola. Jummaa gaarii isin haa ta'u. Maasalaamaa dhugaa rabbi isin jaaladha.